Achama harka fuunee jirra jirtu nagaa fi jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isinii fi haata hordoftoota YouTube chaanaalii Beekin Entertainment warri chaanaalii kana laayikii sabiskiraayib gochuun maatii taatan baga nagaan dhuftanii akkasuma guddaa galatoomaa noolaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma warri maatii yookiin miseensa chaanaalii kanaa ta'uudhaaf barbaadan immoo laayikii sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Tolee guyyaa har'aatii immoo akkaataa itti juusiin kun hojjetamu waliitiin ilaalla jechuudha. Jalqaba osoo gara hojii isaatti hin galiin faayidaan juusii kana maal akka ta'e amma tokko isinitti himuutiin ayyaala. Bakka baay'eetti juusiin kun hin hojjetama. Miidiyaa irratti hin argitu YouTube irratti jechuudha. Keessumaa warri adiin kun warra akka Filiippiinii fa'aa Bangaalii fa'aa Hindoonni baay'inaan hojjetu jechuudha. Juusii kana Keeniyaa fa'aati. Maaliif jennaan faayidaan isaa baay'ee olaanaa fayyummaa keenyaa fi jabina qaama keenyaa keessatti ga'ee guddaa waan taphatuuf akkasumallee borsii balleessuudhaaf baay'ee bareedaadha jechuudha. Balleessuu ni danda'a jechuu barbaadeen. Kanaaf juusii kana hundi keessanuu hojjettanii akka itti fayyadamtanii isiniin jechuu barbaada. Faayidaa qaba isiniin jechuufi wanti isinirraa hojjettan waanuma mana keessatti argamudha. Kiyyaarri kun manuma keessa jira. Zinjibiladha, loomiidha, naannaa fireeshillee akkasuma dammillee mana jira hin dhibamu mana keessaati. Itti dabaltanii yoo hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Makiinaa yookiin maashiniin itti daakamullee manuma keessa jira. Keessumaa ijoolleen gara alaa kana jirtanii akkasuma biraatiin illee badee ibsaan badeellee isin rakkisu daqiiqaa muraasa keessatti kan hojjetamu jechuudha. Nyaata biyya kanaa keessatti ijoollee biyya hambaa jirtanii jechuudha. Nyaata bilchaatee hojjetamu irraa kanneen akka veejiteebilii, furuutii garaagaraa fi juusii kana otoo fayyadamtanii fayyummaa keessanii fi jabina qaamaa fi akkasuma jabina lafee fi gaariidha jechuudha. Maaliif nyaanni biyya kana keessatti hojjetamu dhiifama naaf godhaa malee akka kootti jechuudha. Natti badaa natti hin tolu. Maaliif nyaata nuti nyaachaa yoo guddanne nyaata qulqullina qabuu fi nyaata beekamaa yeroo hojjetamullee almee qarra deddeebi'amee miidhamee kan hojjetamudha. Kan nuti nyaata guddachaa dhufne jechuudha. As yoo geenye immoo inni kun nutti jijjiirama. Gaafa nyaata gahaa dhabnu immoo dhukkuboota garaagaraa fi saaxilamuutti dhufna jechuudha. Dhukkuba kalee, dhukkuba jiruu, dhukkuba sombaa fa'aa. Dhukkuba kulaallitii garaagaraa baay'eedha. Isa kanaaf saaxilamna. Maaliif namni yoo nyaate malee hojjetu nyaanni sun immoo nyaata gahaa keessa keenyatti faayidaa qabu ta'uu qaba jechuudha. Garuu isa kana waan hin arganneef baay'ee kan saaxilamaa jirru hanqina nyaataallee ta'uu danda'a. Akkasuma immoo finnisaaf jechuudha. Kiyyaarri kun baay'ee kiyyaarri kun Itoophiyaa keessallee hin jira. Ingiliffaadhaan cuukambar kan jedhamu jechuudha. Finnisaaf illee baay'ee gaariidha. Finnisa fuula keenya irratti bobba'u irratti kireemii garaagaraatiin balleessuurraa kiyyaarii kana osoo nyaanne salaaxaa keessatti illee jechuudha. Salaaxaa keessatti illee gaafa nyaanne finnisa sanaa fi gargaarsan godha jechuudha. Kiyyaarri kun iddoo baay'eetti kan barbaachisu juusii isaallee salaaxaa keessatti illee hin nyaatama. Kiyyaarri kun garuu ministireeshinii yookiin piriyoodisa jedhamu irratti shamarraniif jechuudha. Yeroo ministireeshinii jiraatutti nyaata kana yookiin kiyyaarii kana yoo nyaanne salaaxaa keessallee juusii keessallee yoo dhugne yeroo sana xiqqoo dhiibbaa nurraan ga'a malee maaliif dhiigni akka gara alaatti hin baane kan tarsiisa jechuudha. Yeroo sanaan alatti baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada. Juusii garaagaraatu jiru. Burtukaanni jira, avokaadoon jira, loomiin jira, cimmaaqii garaagaraatu jiru. Isaan kun baay'ee fayyummaa keenyaadhaa fi ga'ee guddaa qabatu malee nyaata bilchaate biyya kana keessatti nyaachuun badaallee keessumaa ijoollee Itoophiyaawwii fi mijataadha jedhee yaaduun akka kootti ofirraa gaafan ka'e immoo ani badaa natti tolu jechuudha. Nyaata barbaade hin argadhu isiniin jechuu barbaadeen. Annaa juusii akkasii kana fa'aa hojjedhaatii fayyadamaa. Daqiiqaa muraasa keessattidha kan isin hojjechuu dandeessanii. Wanti kun hundumtuu wanti barbaachisuuf ingiriidiyaansiin inni jedhamu kun manuma keessatti argama waan ta'eedhaaf hojjedhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Amma gara hojii isaatti gala jechuudha. Turtiin keessanii
haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin haa ta'u. Akkuma isiniin jedhee kan barbaachisu bishaan, loomiidha, zinjibila, kiyyaaraa fi dammadha kan barbaachisu jechuudha. Waanuma mana keessatti argamuu fi akka salphaatti hojjetamuu danda'udha. Kuni dammadha. Kun immoo bishaan jechuudha. Jookii duwwaa qopheeffattu osoo hin hojjetin jechuudha. Jookii qulqulluu achi kiyyaaricha akka kanaatti kukkutattu jechuudha. Kiyyaara haala kanaan kunnee booda dammatoon hin fayyadaminis hojjetamuu danda'a. Rakkina hin qabu. Yoo jiraate garuu isin fayyada. Zinjibila miccanii erga qulqulleessitanii booda qola isaallee yoo irraa kaasuu dhiistanii rakkina hin qabu. Maaliif booda dhumarratti yeroo hojjettanii xumurtanitti keessaatii calaltu waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Na hordofaa haga xumura viidiyichaatti. Baay'ee juusiin kun iddoo garaagaraatti hin argitu, garuu ijoolleen keenya faayidaa isaa beekuu dhiisuutii dandeessu. Loomiillee namni hin jaallanne jira jechuudha. Anillee loomii hin jaalladhu ture. Maaliif dhamdhamni isaa baay'ee cimaa waan ta'eedhaaf. Juusii kana akkaataatti hojjetamuu fi faayidaa akkamii akka qabu mucaariyyaa tokkotti na barsiise jechuudha. Akkasumaan hiriyyaan kunillee argiti waan ta'eef si galateeffachuu barbaada. Faayidaa isaa waan argeef immoo isiniif sheerii gochuu yaale. Isinis sheer gochuun hiriyoota keessan biraan ga'aa. Isinillee kun maashinii isin jedhe maashinii mana keessa jiru jechuudha. Bishaan akkuma kanatti hojjechuu ogummaa biraan barbaadu. Achi saayinaa qulqulluutti erga naqattanii booda amma miiksii ta'ee yookiin hojjetamee bullaa'eetii jira jechuudha. Dammadha kan nuyi fayyadamnu. Erga hojjennee makiinaa keessaa baasnee booda damma bakka jiru saayinaa sana keessatti itti daballa jechuudha. Achii booda kun akkuma isiniin jedhe keessa calaltu jechuudha. Furdaasa jalqaba yeroo duraa zinjibillii qolli isaarraatiin kaane yookiin hin soofamne waan ta'eef kunoo amma waan keessaatii calalamuuf homaa rakkoon qabu. Carii isaati jechuudha kan keessaa ba'u. Yoo dandeessanii osoo keessaa calaluutii dhiistanii wanti miidhaa tokkollee isinirraan ga'u hin jiru. Baay'ee gaariidha. Garuu xiqqoo dhamdhamni isaa waan hadhaa'uuf yoo keessaa calalamee akkuma bishaaniitti yookiin akka 7 jechuudha kan dhamdhamni isaa 7 namni hin beekne jira jedhee yaadu. Sukkaara xiqqoo ishee osoo fayyadamtanii rakkina hin qabu. Garuu sukkaara osoo dhiistanis nyaata kam keessattuu sukkaara baay'isuun gaarii miti.
Kanaaf akkasitti osoo yaaltanii gaariidha jedhee yaada. Ani garuu sukkaara xiqqoo isheetiinidha kan hin fayyadamu. Maaliif xiqqoonatti ulfaate teestiin isaa jechuu barbaadeen. Ammas lammaffaa keessaatii calallee bishaan cariinsa akka jalatti nuuf ba'uuf jechuudha. Lammaffaa keessaatii calallee yoo dhiistanis rakkoon qabu isiniin jedheera. Akka isiniif mijateetti fayyadamuutii dandeessu jechuudha isinii. Amma bishaan kalarii isaatu yookiin bifa isaatu arongaa adii ta'e malee waan tokko keessa hin jiru jechuudha. Kunoo jookii duwwaatti naqattu achii booda jookii qulqulluu ta'e jechuudha. Guyyaa 2-3 yoo fayyadamtanii sana booda isuma sana isiniin jedha baay'ee namatti tola jechuudha. Galgalaaf ganama burcuqqoo tokko tokko gaafa dhuddanii galgala yeroo raftanillee burcuqqoo tokko tokko dhuddanii yoo raftanii baay'ee bareedaa midhaanillee hojiillee isiniif hojjetaa wanta isiniin jedhee fi akkasuma kanneen kana fakkaatanii irratti gahee guddaa kan taphatu isiniin jechuu barbaada. Haga ammaatti waan na hordoftanii fi guddaa galatooma. Juusii kana argitanii akkasuma kan bira dabartan faayidaa kan warra hin beeknee fi irraatii waa argattu hojjettanis dhugdu jedheen abdii qaba. Yoo jaallattan laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuun immoo hiriyoota keessan biraan ga'a isiniin jedha. Akkasuma irra deebiidhaan warri maatii chaanaalii kanaa ta'uu barbaadanii laayikii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Deeggarsa qabdaniin immoo chaanaalii kana jajjabeessaa gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Lafa jirtanitti tokkummaaf jaalallee nagaan hunduma keessanii isiniif yaa wayyatu. Ciao.